Agartu arti warna tangan kanam. Bira kan bira bahasan debutari bulan sangar. Wakai seni jina torame. Wakai sena gargar jira. Wakai sena jadi sura. Wana masa tera kabu jira. Warna sani tegeran keras semua wakai sena gargar jira. Ibu wakai seni jina torame jira. Agartu furji jira mukun kopesen. Apirra Luta keenya harka qalleeyyii ta'an bakka adda addaatti walitti waamuudhaanii hojii tola ooltummaa isaan hojjetaniin iddoo kanatti ayyaaneffachuu keenyaaf Waaqayyotti guddaa gammannaa maqaa Waaqayyoo galateeffamu. Hasan kepada akan ustadu. Walitti kamu akan hati-hati walitti argamtani walin bersama menurut dan dikasih salibnya hamil toko. Yoga nak kesat mo hal biya Kenya, hal biya tina magal cimbaran tina magal sistem nama desa suatu. Wahan intane hal agar-agaran yoro namoni wal kesat diman wan tota himame ofikan no wan kaman goncang jabar kajara. Isa kanaaf nuti maal gochuu qabna. Isinis ijoollonni kunis namoonni kun hundinuu wanti nun gochuu dandeenyu wanti muraasa jira. Bishaan magaalaa keenya keessa iddoo garaa garaatti akkuma garee kanaan iddoo garaa garaatti kaa'amee jiru bishaan iddoo garaa garaa jira. Bishaan kanaan haala salphaadhaan harka keenya argachuu dandeenya. Ani luba Abrahaam Waaqtolaan jedhama. Kan irraa dhufee Dabra Galilaa qulqulleetti kiraamaatii kaakaraadhaan har'a naani gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Ijoolleen wal deemaan kuni lammii isaanii warra kufanii jiran yaadatanii raawwatanii ofii isaanii bukkee dhaabbatanii akka isaan lafaa kaaniif akka isaan immoo dhukkuba kanarraa of eegan gochuun isaaniif baay'ee natti gammade. Kunis immoo maa inni waan nama hubachiisu tokko qaba. Edaan walii ooyinaa walii dhimminaa isa jedhu kanatti sammuu keenya keessatti guyyaa har'aatti uumee jechuudha. Gara fuulduraattis immoo kunis akkuma ijoollee irraas barumsa arganne karaa amantaas taanaan warra kufanii jiran warra badanii jiran barbaannee warra hundumaan firaan qabne kana bukkee dhaabbannee akka isaan hin daganaa deebisanii dhukkuba kanarraa baraaram gochuudhaaf kunis immoo kaka'umsa nuu kennaa jechuudha akka kootti of fudhadhee ilaali. Barsiisaa jedhama. Kana irraa dhufes waldaa kiristaanaa warra wangeelaa maqaan Yesuus magaalaa Najjoo walitti qabaa jaarsolii waldaati ga'ee dhugaama dubbachuudhaaf gareen aartii agartuuf magaalaa kana keessatti erga dhaabbatee lubbuleera yoo ta'e iyyuu hojiinni kanaan dura hojjetaa jiru akkuma jirutti ta'ee inni guyyaa har'aa kuni hojii tola ooltummaa hawaasi keenya dhaabbileen kamillee qaamni mootummaa irraa barachuu kan danda'u namoota harka qalleeyyii firri isaanii waamne abbaan qabeenyaa isaan afeeruudhaaf baay'ee baratamaa kan hin taane bakka tokkotti walitti qabamanii
ayyaana du'a ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka isaan gammachuudhaan ayyaanessan kan isaan godhan kun baay'ee kan nama gammachiisudha. Hojii eebba qabuudha jedheen ilaala. Hundumtuu kan irraa barachuu maluudha deeyyaadha. Maqaan koo Alamneesh Fiqatoo jedhama. Ani waajjira dubartootaa fi daa'immanii dargaggootaatti gareen tola ooltotaa aartii agartuu ijaaramee hojii tola ooltummaa irratti akkasitti bobba'u anaan keessoo kootti nu boqochiise. Hojii inni guddaan namni irratti bobba'ee hojjechuu qabu gara fuulduraattis cimuuf jajjabaachuu qabu hojii hawaasa dandamachiisuuti. Hojii tola ooltummaatiin hubannoo uumuu, deeggarsa kennuu, guyyaa ayyaanaallee kun boqonnaa kennuun kun waan jiru hojiin kana keessatti akka waajjira keenyaatti baay'een isaan galateeffadha. Ulfaadhaa kabajamaan jedhan. Maqaan koo Lammisaaf Tasfaayinaan jedhani. Garee agartuu aartii tiimii irraa hin dhufe. Guyyaa irraa namoota harka qalleeyyii akkasumas daa'ima karaarra jiraatan lafatti laaqana bilcheeffatan hin qabne laaqana garee tiimii kana taaniitu isaaniin laaqana nyaachisnee ayyaana wajjin hin dabarsine guyyaa irraa jechuudha. Roobiraan jedhama. Bakkee diichii keessa mul'aa namoota gargaaruun qabu lamni hin qabu. Isin immoo kun warraan nu geessanii ayyaana nu dabarsaa jirtu waaqayyo guddaa galatoomaa waaqayyo isin haa eebbisu jedha. Naan ulaattanii kanneen hunda fi keenya isin ayyaana nu dabarsitanii baay'ee guddaa isin galateeffadha. Hin qabnu abbaan qabnu namooti hundi immoo nu gargaaruu qabu nu barsiisuu qabu akka nu barannuuf immoo waan guddaa nu dhiyeessuu qabu. Namni nu gorsuu qaba karaa irra akka nu deemnu barbaada. Badhaasaa daa'imman nu nyaachisan nu uwwisan daara nu baasan beela nu baasan taa'aa nyaadhaa dhugaadhanii beela nu baasanii dheebuu nu baasanii daara nu baasan kottaa nyaadhaadhan kottaa dhugaadhan kan isaan nyaatan kan isaan dhuganii waaqayyoo bita isaanii dhaabatee mirga isaanii dhaabatee halkanii guyyaa tikee gaarii isaaniif haa ta'u. Maqaan koo Hawwii Malaakuun jedhama. Garee agartuu aartii tiimii irratti dhufe. Hojii nuti guyyaa irraa hojjenne ayyaanuma kana ilaalchisee namoota harka qalleeyyii ta'anii namoota bakkee irra jiraatanii mana jireenyaa namoota hin qabne waliin laaqana moofna keenyaatti danda'ee ta'ee isaaniif dhiyeessuudhaan wantoota isaan ittiin dhiqatanii kanneen akka saamunaa wantoota adda addaa dabalatee kana isaaniif kennuudhaan isaan duukaa dabarsine. Taaddasee Qaasiin jedhama. Ijoolleen kun ijoolleen abdiisaa gaafnoo nyaata laaqana nuu kennaniiru. Gibjaa nuu kennaniiru nyaanneerra. Saamunaa kanas fudhanneerra. Sanni qaddaa jedhanii gorsa adda addaas immoo nuu kennameera. Maqaan koo Lammii Jaankoo kan jedhamu. Akkuma ammasitti argaa turtanii fi torbee darbee kaasee akkasumas waggoota sadiitiin kaasee gartuun keenya gartuun agartuu fiilmii production jedhamu waliin ta'uudhaan waan baay'ee hojjetaa turre namoota yoo xiqqaatan gara 100 ta'anii nyaachisneerra jechuudha. Dhibeen kunis nu gargaaruu danda'a. Nama nu gargaaru hin qabnu namooti diichii kana keessa lafa nu rafnuuti nu fuudhee nu guddisee akka maatii isaatiitti nu kunuunsuu qaba. Bor nu barannee nama guddaa ta'uu qabna biyya bulchuu qabna. Kanaan booddee kan kana ta'ee hundumti nama nu gargaaruu qaba. Akka nu guddannee bor biyya bulchuu nu barbaadna. Tumsa kana namoonni karaa dhuunfaa haasa'anii maatiidhaan akka nu gargaaruu barbaadan nutti himanii fakkeenyaaf kan akka laaqana har'aa akka nyaachisnuudhaaf ispoonsar godhee maatii barsiisaa dhufeeraa Barkeessaa Birriitii yookaan addunyaa mucaa isaaniidha jechuudha. Immoo saamunaa ittiin namoonni kun harka isaanii dhiqatan uffata isaanii miiccatanii qulqullina isaanii ittiin eeggatanillee sheerii godhanii akka isaan waliin ga'an taasisaniiru jechuudha. Kanaaf isaan faana ayyaana kana bareechinee dabarsine baay'ee nutti toleera. Eeshi ani gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa isaa ijoollee addaan mara bilisa baasee raawwatee akka isaan lubbuunis jiraatanii foon argatan kan dhuutaa isa kanaa hundumtuu Oromiyaa irra kan jiran Itoophiyaa irra kan jiran bagattiin sin ga'een jedhaanii isatti fufee ijoollee kana hundumaadhaan kan isaanii kan moomsaan hojjetan kanas immoo bagaa siniin si kakaamsee waaqa si kakaasee raatee waan nama gammachiisu kan hojjettanii gara fuulduraattis immoo kaka'umsa kana itti fufaa waaqa hunduma keenuu jabeessuun jiraan.
carraa kanaan kanan jedhu namni nama ta'e lafarra jiraatu ala tokkoon jabaata ala tokkoon dadhabaa ala tokkoon qabaata ala tokkoon dhabaa namni immoo nama ta'e amma lafa kanarra jiraatetti wal gargaaruudhaaf nama ta'uun gaadha waan ta'eef anarraa jalqabee nama tokko yoo gargaaruu dandeenya guyyaa tokko beela baasuu yoo dandeenya isa borii kan biraan beela baasuu danda'a daara baasuu danda'a waan qabnuun baay'ee qabaachuun utuu hin taane xinnoo qabnu wal bira dhaabbanne isa guddaa qabu biraan wal geenya gatii ta'ee fi hojiin kun hojii nu irraa barannuudha anis gama kootiin irraa baradheera hawaasi kunis irraa barate dheena mana hojii eebbifamaadha waaqayyo sana eebbisuun jedha. Ergaan ani akka waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii dargaggootaatti dabarsu hawaasa keenya amma bor biyya qabna saba qabna kan jennu hawaasi kun yoo dhibee kanarraa hafate rakkoo kana keessa darbee yoo bor jiraateeti dhalooti egereen itti fufiinsi jiraachuu danda'a jechuudha. Dargaggoota jiraate jechuun daa'immantu jiraate jechuun biyyi itti fufuudha. Hojii daa'immanii fi dargaggoota oolchuu hubannoo dubartootaa babal'isuu kana keessatti gareen tola ooltummaa bal'inaan ammas dargaggoota keenya garee aartii kana duukaa ijaaranii gareen qeerroo kan biroonis ijaaramanii hojii akkasii hojii boonsaa kana akka hojjetaniif dhaamsa kooti. Mbeelayinaan dheebotinaan daarina hamaaf hamattuu sinaa baraaru kan nyaattan kan waantan isiniif kennu Iyesuus Kiristoos abbaan jaalalaa inni du'aa ka'e galgala keessanaa tolchu. Kanaafuu namoota akka kanaa kana yaadannee ayyaana wajjinnooti immoo injooy taanee wal duukaa dabarsuun baay'ee waan namatti toludha. Nus maatii faana dabarsine ture kana dura har'ammoo isaan kana maatii godhannee waa wajjin dabarsaniif baay'ee nutti toleera baay'ee galatoomaa jechuun fedha warra kana nu deeggareef jechuudha. Booddeetti immoo akkuma kanatti immoo barumsa isaanii itti fufanii waaqayyo immoo akkuma kana beekumsa gaarii kennuuf jenna. Amma ammaattis namoota hedduun yaadaanis maallaqaanis ta'e karaa adda addaa nu bukkee dhaabbatanii hedduutu jiru. Akkasuma immoo gara fuulduraattis wantoota adda addaa hojjechuudhaaf yaada guddaa waan qabnuuf ammallee namoota adda addaa karaan keenya bal'aadha dhuftanii akkasiin wajjin hirmaattanii akkasuma immoo namoota naannoo keenya jiranii akka gargaaruu fi yookiin namoota naannoo